Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa qabdu fayyaa keessanii. Assalamualaikum. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Hadhallee viidiyoo tokko qabadhee isinii dhufee jira. Innis hadhaa viidiyoo maaksii fuudhaa wayimmoo akkaataa fuudha keenya ittiin qulqulleeffannu walii hojjanna jechuudha. Amma akkuma asitti argitanii tanaan durallee viidiyoo tokko hojjadhee jira. Video fuula tokko hojjadhee jira. Innis amma akkuma asitti argitan doovii nan qaba. Doovii tokko nan qaba. Doovii ani kunoo itti fayyadame isin tunnaaf haftee jirti. Doovii isa kana namni hin beekne jiru. Innaa asitti akkuma argitan yaagurtii qaba. Asitti burtukaana tokko qaba. Asitti immoo dinnicha lama akka viidiyoo nutti dheerane jedhee akka haala kanaan quncise qabadhee dhiyaadhee jira. Asitti ruuzii qaba. Asitti olive oil qaba akkuma argitan jechuudha. Asitti immoo kan barbaachisu sahaanii isaa walitti makanii tokkoo fi doovii ittiin gasharu nan qaba. Doovii fi isa dinnicha ittiin gasharu nan qaba. Ittiin faaqu jechuudha. Kana keessatti faaqa. Amma dinnichaa fi doovii faaqee walitti deebina. Amma kunoo dinnichaa kan koodee haaluma kanaan faaqadhee jira. Kan dinnichaatti faaqe karaa qaalawaa bicuu qabdu kanaanii. Kanaa mitillee kanas osoo hin ta'in isii xiqqoo tanaan faaqee. Amma isa kana masfaadhaan immoo gingilchaadhaan bishaan isaa keessaa baafannaa kan barbaachisu bishaan isaa qofaa. Amma akkuma asitti argitan masfaa fidadhee jira. Xiqqaa biraa jala godheera. Masfaa sanirratti xiqqoo fuudhaati. Bishaan isaa qofa nu barbaachisa. Bishaan isaa akkana gadi qaba. Bishaan isaa keessaa fudhannaa jechuudha. Kunoota amma akkuma argitan bishaan isaa argadhee jira. Bishaan dinnichichaa jechuudha. Akkuma argitan hamma shoorba mankaa tokko gummaa shanaa ta'a hageenni bahee ta'isa jala adii tana ta'a argitan akka kireemii jirtu tana hin dhiisinaa waannaan isiidhaayyuu isii kolbatti waliin geenna. Eega akkana kolbatti waliin geenne booda doovii duratti faadhisanii irratti buufna. Hoo barbaadan mankaadhaan illee gammatuu hin dandeettanii. Mankaa shaayii 10 jechuudha kan nu baate. Isa kana kolbatti waliin geenna. Amma aga inni dooviin kun kolbatti nu fi walitti makamutti waliin geenna. Asirratti dooviinis gahee mataa isaa qaba. Dinnichis gahee mataa isaa qaba. Dooviin baay'ee fuula keenya wantoota fuula keenya irra jiran hunda nurraa kaasuudhaaf nu gargaara. Dinnichis akkasuma fuula keenya nuuf ibsa. Maadiyaatii nurratti jiruu fi tamxaxxaabii waan ta'e bugurii nurratti bahee wayim xabaasaa ta'ee hafi kanneen nu qulqulleessuudhaaf nu gargaara. Yaagurtiin illee akkasuma ruuziin illee akkasuma jechuudha. Hundumtuu faayidaa tokko odoo qabaatan garuu hundumtuu gahee isaanii qabu. Gahee mataa isaanii jechuudha. Burtukaan illee akkuma asitti argitanitti bakka viitaamin A wayim C hin qabnetti fayyadamna. Warri viitaaminii hin qabne viitaaminii itti buusuu hin dandeenya. Kanarratti jechuudha warri viitaaminii qabdan viitaaminii keessan itti buufachuu hin dandeettanii. Warroonni viitaaminii hin qabne burtukaana bakka buufatanii burtukaana itti godhachuu hin dandeessanii. Loomii itti godhachuu hin dandeessan jechuudha. Mircaa danuu qabna. Gid viitaaminii bichaa mana qabaanne viitaaminii qofa itti godhuu hin qabnu jechuudha. Eega isa kanatti kolbatti waliin dhoofnee doovicha keenya kolbatti waliin gahame meen booda kolbatti akka kireemii nu ta'uu qaba. Kunoo doovichi keenya eega kolbatti waliin geenye akkana nu ta'een boodatti ruuzicha keenya itti buufannaa. Arruuzii manumatti daakee isa daakuu sanaan jechuudha. Maashinicha kanaan manatti daakee jira. Shoorba shaayii tokko itti buufannaa. Isallee haaluma kanaan kolbatti waliin gahanna. Kolbatti waliin gahuu qabna.
amma isallee egaa akkanatti waliin geenneen boodatti ani yaagurtii tanaan dura itti fayyadameera banaadha. Yaagurtiillee shaayii maankaa tokko itti godhanna. Akkuma argitan isallee kolbatti waliin geennaa. Isallee egaa akkanatti waliin geennee akka kireemii nuu ta'een boodatti isa burtukaanicha keenya murree isa itti buufannaa. Shaayii maankaa tokko amma nuu ta'u jechuu. Isallee harma kanaa itti buufannee kolbatti waliin gahanna. Amma isallee egaa akkana waliin gaannee akkana taala kanaan kireemii nuu ta'een boodatti itti aansuudhaan olive oil keenya itti godhanna. Olive oil wanti itti godhannuu fi ruuziin diqqoo akka waan fuula nama gossuu waan nama godhuuf isa san nuu haa dhorguudhaaf olive oil keenya itti buufanna akkuma argitan bichuu jechuudha. Ruubii shaayii maankaa itti buufanna. Kolbatti waliin gahanna. Amma yeroo dibachuu kennu kanatti fuula keenya bishaan ho'aa osoo hin ta'in ho'aa jiddu galeessaa kolbatti illee gubu kolbatti illee qabbanaa'u akka qaawwa fuula keessanii isinii banuuf jechuudha. Isaan kolbatti dhiqachuu qabdanii fuula keessa saamunaadhaan mucuqqootanii dhiqachuu qabdanii qoshashaa dura gubbaa jiru kaasuu qabdanii isa kana godhachuun duratti jechuudha. Eega isa kaataniin boodatti isa kana dibattuu jechuudha. Fuula keessa bishaan ho'aan dhiqachuu irraanfatinaa. Ho'aa jennaan garuu gubaadhaa miti akkuma isinitti hime. Isaan dhiqatanii qaawwi keessan eega isinii fuula keessanii eega isiniin banamee booda isa kana kireemii kana dibattanii jechuudha. Kireemiin kun ani waa ofii kan kootii itti fayyadamee mana keessatti jechuudha diqqoosii na gargaareedha jechuudha. Anillee maadaatii boqoo lamaanirraa fi addarraan qaba. Ka gonni boqoo lamaanii sunniin naabade ka addarraatti narratti hafe ka addarra sanillee baasuudhaaf mokoraa jira. Hoo dhugaa maadiyaatiin gubbaa qofaan ta'e rakkoo hin qabu. Hoo keessoodhaan garuu rakkinni jiraate balleessu jechuudha. Hoo gubbaa qofa ta'e keessoodhaan rakkina jechuun karaa dhibeetiinis ta'uu danda'a, karaa nyaataatiinis ta'uu danda'a. Keessi keenya hoo qulqulluu hin taane wanta feene hoo godhanneeyyuu wanti tokko nurraa hin badu jechuudha. Garuu hoo gubbaa bichaan ta'e fuuluma keenyarraan yoo rakkinni ta'e fuula keenya gubbarra waan jiru ta'e jechuudha nurraa bada. Biyaansa torbaanitti waan ruuzii qabuuf jechuudha. Torbaanitti yeroo lama yeroo hundaa odoo irraanfatiin torbetti yeroo lama dibannee haga wuxxeetii isaa arginutti jechuudha. Wallaahi dhugaa isiniin jedha kolbatti wuxxeetii isaa argattanii awwaa ofii kan kootii godhee mana kan koo keessatti irraa faayidaa argadhe jechuudha. Kan gara keessan dhiheessu cadhiseetiin miti ofii kootii mokkoree ofii kootii laalee wanti sun hin ta'u jedhe mungkin namni akka kan kootii namni rakkate jiraachuun hin dhabamu. Isaan fayyaduu hin danda'a jechuudhaani kan gara keessan geesse fiduu jechuudha. Akkana goonee dibannaa asirratti wanti jechuu barbaadu an daqiiqaan qabu. Hoo fuula kootirratti naa gogee arge ofirraa dhiqadhaa jechuudha. Yeroo dhiqadhu immoo dura bishaan laphi jedheen dhiqadhaa jechuun ho'aa akkuma duratti isin hime akkuma yeroo fuula keenyaa dursinee dhiqannuutiin akkasiin dhiqadhaa. Achi isa dhumaa irratti immoo bishaan qabbanaayaadhaan dhiqadha fuula kan koo jechuudha. Bishaan qabbanaadhaan wanti godhuuf qaawwan bishaan ho'aadhaan babbani suniin akka deebi'ee cufamuuf jechuudha. Wanti akka fuula keenya bishaan ho'aadhaan dursinee dhiqannuuf akka fuula keenya qaawwa nu barsiisu wanti goonuuf jechuudha. Akka wantoonni nu asirratti akkanatti harka kiyyarratti dibadhee sin agarsiisaa kan dibadhu kun akka keessoo isaa seenuuf bishaan ho'aadhaan dhiqanna dursinee jechuudha. Akkasuma immoo yeroo dhiqannullee bishaan ho'aadhaan dhiqanna hunda isaa xaraarra ga'e hin baasa. Isaan booda immoo qaawwa isaa cufuudhaan bishaan qabbanaadhaan fuula keenya dhiqanna jechuudha. Ani asirratti waan ofii kan kootii godhe malee an barsiistuu fuulaatii ta'eetii mitillee wanti ofii kan kootii rakkadhee hojjedhee godhee faayidaa irraa argadheedha kan gara keessan fiduu na dirqabsiise jechuudha. Yeroo ammaa akka baay'ee rakkina nutti ta'aa jiru maadiyaatii fi buguroota fuula keenya irratti ba'ee xabaasaa ta'ee hafu gurraachatee jechuudha. Isa kaniin kan baay'ee dubartii baay'eedhaa fi anallee kan na rakkise jechuudha. Ani garuu baay'ee buguriin irratti hin ba'u maadiyaatii kana yeroo ijoollee da'oo ulfaa jechuudha narratti baay'ee ba'ee ture. Isa kan amma balleessuudhaaf kanaaf fayyadamaa jira.
akkasii jechuudha. Wanti isin hin galle hoo jiraate koomentii jalatti na gaafachuu hin irraanfatinaa. Wanta kana gootanii faayidaa irraa argannaa hin deemmoo koomentii jalatti natti himaadha. Hoo daqiiqaallee eeguu barbaadan yaani haga daqiiqaa 25 hanga 30 fuula keessan irratti eegaadha. Kolbatti dibaatiin dibdanii dhiisuu bichaa osoo ta'e faayidaa argachuudhaaf akkanatti massaajii gochuun nurraa barbaachisaa. Haga daqiiqaa 3-2 tokkotti akkana massaajii godhuu qabna. Yeroo immoo fuula keenya kanneen dibannu yeroo rafiitiidhaaf kaane ta'uu qabna. Ijoollee keenya fira rafnee yeroo firii taanutti fuula keenya dhiqannee isa kana godhannee faayidaalee argachuudhaaf wuxxeetii dafnee argachuudhaaf jechuudha. Yeroo fuula keenya dhiqannee geessinetti isa kana galgala hojii keenya fidnee ijoollee keenya raffisnee jennetti fuula keenya dhiqannee firii taanetti fuula keenya dibannaa jechuudha. Akkasitti dibadhaanini guyyaa hin dibadhu galgala waan godhu hundaayyuu ofii kootiif galgala godha yeroo waa hojii kan koo hunda fixe jechuudha. Akkana fakkaataa wantoonni ani isinitti mul'ise jechuudha. Hoo isinitti tole like gochuu irraanfatinaa, subscribe godhaa, family tokkummaa ta'ullee hin dagatinaa isiniin jedha. Waa danuu walirraa barraa, waa danuu isinirraa deembara, narraallee hin bartu isiniin jedha. Massaajii gochuun immoo hin irraanfatinaa, dibachuun waan tokko wuxxeetii hin qabu. Caalaan immoo akkanatti sukkumuudha. Sukkumuu jennaan illee caallatti jechuu osoo hin ta'in gubbaa akkanatti akka keessa nuu seenee faayidaa nu barbaannu argannu jechuudha. Anasii ka'ee immoo harka kiyya kun haala kanaan dibadhee jira. Hoogoge deebi'ee isinitti agarsiisa. Achumaan immoo fuula kan kollee waan dibadhuuf anini jechuudha. Hoo isinitti tolee akkuma isinitti mee like gochaa wanta kana faayidaa irraa argattanii nu xaqqame yeroo jettan koomentii jalatti kootaatiin naa barreessaa isiniin jedha. Inshaallah akka irraa faayidaa argattan abdii hin qabaa. Waan ofii kootii mokkoree faayidaa irraa argadheedha kan gara keessan fidaa jiru. Kanaan booda immoo waa danuu hojjanna holiin jechuudha. Hookuun gogee hajaabee holitti deebinaa. Ammasitti nagaan nafuraa. Amma kunoo akkuma argitan haala kanaan na gogee jira harka kan kootii irratti jechuudha. Dhiqadha amma. Kunoo amma akkuma argitanii bootaa inni dibame kunooti kanniini akkuma argitan kunoo bootaa hin dibamne ilaalaadha. Garaagarummaa isaa jechuudha. Kunoo haaluma kana daqiiqaan qabu akkuma isin hime akkana dibadhee amma gogee jennaan kun akkuma argitan dhiqadhee jira. Kunni naannoo dibame haga asii jechuudha. Kunni naannoo hin dibamne liginnati isaa kana jechuudha. Baay'ee fuula namaa qulqulleessaa wallahi fuula bichaa mitillee yeroo fuula keessan dibattan morma keessan illee dibachuu irraanfatinaa fuula mormi wal qaba waan ta'eef haala kanaan hojjannee hadhaa viidiyoo hadhaa waliin geessinee jirra. Hoo isinitti tole like gochaa tumaan akkuma dura isin hime subscribe gochuullee irraanfatinaa waadanuu hundarraa barra jechuudha. Viidiyoon kiyya kaardhaa asirratti raawwata hamma viidiyoo biraatti walitti nagatti naa tura.